Sodatin nalisi sodane Sodatin nufdir matajeda Sodatin lambin bakka jirra Sodatin waamicha sabumma Sodatin tokkummaan hakaano Sodatin diinaa nama nyaatu Sodatin morma shee hajirro Sodatin gabroon fataadina Sodatin hundee fabuqlifno Absa oromummaa Sodatin iyyaa dabarfanne Sodatin gadaan bilisummaa Sodatin kan dhalootaa jenne Sodatin malee Sodatin sa'akkee sodaanne Shawara kai farmana Garayo kai farmana Wallage kai farmana Hararge kai farmana Afsira kai farmana Balera kai farmana Jimarra kai farmana Ilura kai farmana Borani kai farmana Bujira kai farmana Walora kai farmana Rayara kai farmana Oromia Filisamo Jamaashama harka fuudhee akkam jirtan daawwattoota keenya bagana gaan jiraattan isinin jechaadha qutturbaanitti yeroo akkanaa jimmata galgala jechaadha anaa fi abbaa urjiidha qophii gamanaa fi gamasirraa alkawraa funee talaantallu tan amma eegallee abbaa urjii bagana gaan dhufta isinin jechaadha warri fagoo jirtanis bagana gaan jiraattan bagana gaa walitti deebinee akkam nagaa fayyaadha atis gammadaa suuteetis akkasumatti illee dhaggeeffattootaa fi daawwattoota keenya akkam jirtan nagaa fayyaan jira. Hayyee egaa egereen miidiyaas galatoomaa jechaadhaani asumaanuu mee qophii teenyatti osoo hin seenne duratti ayyaalallattootaa fi akkasumatti wayiwaa ta'oo viidiyoo kan jiru duratti oduulee takka waldaddabarfannaa gama kiyyaa waan hin qabee jiru Finfinnee keessaa waan ajaa'ibaatti dhagahamee jira tunis labsii yeroo hatattamaa jedhamee labsame kana wal qabatee torbaanuma kana keessatti baasni magaalaa keessatti akka fuusitii baas kan jedhamu nama guutee osoo deemu karaa irratti cabee odoonii fi tolchanii takkaafuu baasni biraa hin dhaqiniif sa'aatiin 8 galgalaa san takkaafuu akka lakkoofsa biyyaa sa'a 2 teenyattu san itti geesse soso'uun dandeessan jedhanii manguddoodhaa fi dubartiidhaa fi hunda baasa keessa bulchanii halkan fincaane ugaa isaan qabe baaldii dhiheessaa fi turan poolisiin marsitee akkasiin bula egaa hagas takka mootummaan tuni rifattee baaraga ammana hin jedhamne keessa jirti. Gara biraatiin hedduu tanii torbaan kana keessatti sooshaal miidiyaa fi miidiyaalee adda addaa irratti falmisiisaa turte Adaanech Abeebeeti. Isinis warri Tigraay yoo fedhan buqqa'uu danda'anii maaliif nu rakkisan jechuudhaan dubbatte. Kana qullaadhaa miti Adaanech Abeebeedha waan isiin gooteetu jira. Meeya lolaa takkaafuu xiyyitii baay'ee 1,800 kan mataskaana 4 kiiloo jiru keessatti argame wal qabate. Namni baay'een Adaanech Abeebee kamitti waan san gabbaatee mataskaanni kuufata meeshaa lolaa tahee jira jettee dubbachuun isiidha. Amaarotti waa quban qabne baay'ee arsee jira. Garuu Adaanech Abeebee waan isiin gooteetu jira tuni maali? Otoonii fi ignaanii fi information san gadi bahe poolisiin silaa ganama deemtee sakatta'uudhaaf qopheeffattee takkaafuu saganteeffattee eeggaa jirtu Adaanech Abeebee buusuma miidiyaatti gootee miidiyaa irratti gadi baatee mataskaanninis kuufata meeshaa waraanaa tahee jira. Kuni biyya keessa waa baay'ee deemaa jira jechuudhaan dubbatte. Kuni maal isaan gargaare innaa isiin dhaamsa kana dabarsite meeshaaleen matiriyas takkaafuu bireeniidhaa fi kilaashinkooppiin martinuu achirraa akka maysan godhanii dhoysanii xiyyitii qullaa qaban. Xiyyitiin kilaash 1,300 tan qawween kilaash biran jirra charchii keessaa maal gooti? Xiyyitiin bireeniidhaa tan matiriyas jechaadhaa ta'e inni biran jirrachi keessaa maal gooti?
tun akka isaan dafanii karaa irraa meeffatan isaan goote namni akkasitti hubachuu qaba. Daanacha Abeebee charchii miti kan balaaleffatte dafanii akka meeshaa san karaa irraa meeffatan goote. Gara biraatiin Redwaan Hussein torban kana keessatti waa baay'ee dubbate. Tan inni dubbate keessaa takka I think ji'a August dabre kana keessa natti fakkaate seenna September keessatti warra Awurooppaadhaa warra maarra Itoophiyaa jiru wajjin walgahii takka godhate achirratti waan inni dubbate hedduu nama ajaa'ibsiise. Gaaffii warri achirraa gaafatan kun kamitti mohamtan moo hin mohamne Tigraay keessaa kan baatan mohamtaniiti moo akkuma sagantaati. Efachi baatan hoo lola alatti arihamaadha akkamitti as keessan nuggaa jedhaniin. Mee akkuma jedhanii mohamne haa jennu mohamne jedhe. Garuu warra nu arihaa jiru iyyaa saaddaduun yaalluu jee afaan Amaaraatiin warra nu arihaa jiru san balaaleffachuu wayya Muhammad ol gaafachuu wayya jee. Kana qullaadhaa miti embaasii gaabannu nama tokko aangoo irraa fageessuuf if biraa fageessuuf jennee bakkatti embaasii banne hundaa jira jee. Hagam takka mootummaan isaanii mootummaa akkam akka taate wanni isii gad lakkise. Diinaa muftiidhaa guyyaa kaleessa Kombolchaa fi Laalibalaan harka eenyu jirtu jennaan information qabu jee sani ragaan qabu eenyu akka jirtu egaa mootummaa akkasiiti. Tanasumatti dhiifnee yoggaanii fi ammaan tanaa torban kana keessatti dhowwutuun deemaa turte daawwannaa Anthony Blinken Jeffrey Feltman fi akkasumatti Uhuru Kenyattaati. Uhuru Kenyattaadhaa Finfinnee dhaqee Finfinnee irraa ifa deebi'ee booda gabaasa Anthony Blinkeniif dhiyeesse irratti yaada araaraa lola kana dhaabuudhaa fi kan manguddoon addunyaarraa dhiibaa jirtu Abiyyi gara fudhachuu bira gahee jira jechuudhaan akka gabaasee fi ABC'n himee jira. Dhaabbanni miidiyaa takkaaf televezyiinaa ABCdha. Kana gabaasee jira. Wanni mootummaa sana ajaa'ibsiisu garuu Uhuru Kenyaattaa Finfinnee daawwatee ifa deebi'ee booda viidiyoo inni bara lama dura Jaanuwaarii bultii 3 bara 2020 ani BBCdhaa fi CNN miidiyaa warra dhiyaa kana daawwachuu dhiiseetiin jira. Sababni inni dhiiseefis bakka waatti hojjetame hojii lafarra jirtu san osoo hin ta'e waa'ee Naayijeeriyaadhaa Keeniyaa ta'anii gabaasanii hoggaachirraa gabaasan ana abaluutiif tajaajila miidiyaa kanaatiif Naayiroobii irraa jee dubbata. Tuni sammuu namaa keessa seentee akka Naayiroobiis rakkoon akkasii jirtu waan fakkaachisuuf jecha kun information takkaafuu oduu dogoggoraati uummata addunyaatiif dabarsaa jira. Kanaaf naaree daawwachuu dide jechuudhaan dubbata. Kuni bara lama dura. To be exact bara tokkoo fi ji'a 10 jecha. Miidiyaan Amaaraatii fi miidiyaan PPdha tana wal harkaa fuute akka inni hoggaa Finfinnee seene dubbatee tokkotti sabbar zeenaa oduu basaqaa jedhanii akka haariyaatti dhiheessan hagas takka muddamsuu oduma waan taate dhabanii tanarratti kufaatii isaanii hagam takka gabboon agarsiisa. Guyyaa kale arraan tanaa jechaadha kaampaaniin wayaadhaa guddittiin Itoophiyaa keessa jirtu kan PVH kan jedhamu kan Hawaasa Industrial Parkitti wayaa magaalaa Ameerikaatii fi magaalaa lixaatiif dhiheessu cufuusaa labsee jira. Kaampaaniilee wayaa hodhutu takkaafuu dhiheessitu biyya san keessa jirtu keessaa guddoon isaa. Kaampaaniin kuni warra keessaafuu North Americaadhaa fi Awurooppaa jirtanii beeytanii. Kaampaanii akka Tommy Hilfiger fi Calvin Klein kan jedhamu kan hodhee dhiheessu kaampaanii kana ture. Kanumaan wal qabatee guddichitti aanaan H&M jedhamu kan beekamu kan dur Sheikh Muhammad Alaamuddin qooda takkaafuu sheerii keessaa qaba jedhamee himamu kan Sweden. Inninis cufuudhaa fi qormaatarraan jira jedhee gabaasee jira. Agawanga Itoophiyaan taarifa takkaafuu gibira malee meeshaa biyyasii keessatti oomishtu Ameerikaatti akka gurgurattu hayyamni kan nameefsan yooni fi lola kana dhaabuu baatte Jaanuwaarii baatii as deemu tana jechaadha ji'a lama booda ji'a tokkoof cinaa jechaadha san booda keessaa hin arihaa jechuudhaan murteessitee jirti pireezidaantiin Ameerikaa Joo Baayiden mallatteessee jira.
Kana wal qabatee gaa H&M's san duratti lolli kun dhaabbatee yoo dhaabbachuu baate cufuun isaa waan dirree jiraati. Waraana bilisummaa Oromoo magaalaa Gidaamii dhuunfachuun isaatis torban kana keessatti oduu guddoo taatee turte. Kana qullaadhaa miti Oromiyaa keessatti leenjii waraanaatii fi qophiin akka malee ji'a hundaanuu bahaa fi lixaa fi kaabaa kibbatti itti fufee jira. Waraanni gama kaabaatti deemaa jiru yeroo ammaan tanaa keessatti magaalaa Shawarobiit irratti lola guddaatu deemaa jira. Kuni mootummaa akka malee bareessuu isaatii himamee jira. Yeroo ammaan tanaa magaalaa akka Axaayyeedhaatii fi Tankamiseedhaa fi Sanbatee hunda alaabaan Oromoodhaa gubbatti fannifamtee jirti. Gama kiyyaan talumaan qaba abbaa urjiidhaa gama keetiin oduu qabdu yoonii fi jiraatte itti deefufna. Galatoon egaa oduun yeroo hin qabne hedduudha. Wanni guddaan kakaaftee jirta waan haala waywaata mootummaan kufaa itti jirtu inni kuni oolee bulee Oromoo biratti gara laafina Oromoo hammaan duraa sanitti dhimma bahuudhaan warrummaan uummata Oromoo amata 30 ammaan kana araaraa ture waan dhiyeessaa jiru isa kanarratti iddoo xiyyeeffannaa gaarii na fakkaata. Maaliif egeree keenya kan murteessu sani. Itti seeni. Wanni kaaftee jirtu tokko wanni Adaanech Abeebee kaaftee waa'ee qabsoo warra Tigraay ilaaltee beeyta yeruma bara 1990 akka lolli dhumee warri wayyaanee heera malee Bahar Daarii fi Goojjaamii fi kana hunda qabatan naannoo akkuma Dasee fi Kombocha seenanii na fakkaata. Mangistuu Hayilamaariyaam waan tokko jedhe Tigraay bilisa baafna jedhanii kaanii Tigraay bilisa baasanii kana booda homaa barbaadanii jedhe. Isa san na yaadachiise beektaa. Jarri kuni Tigraay bilisoomsina jedhanii kanaafuu maaltu rakkoo maaltu jira nuti ni hayyamnaadha beekte. Dura eenyuutu hayyama isaanii gaafataadha. Wanni guddaan beekamuu qabu beektaa. Jara kana kan tolche Opidiyoo Wayyaaneedha. Akka jirutti Opidiyoo irraa kaasee warra Amaaraatis, warra Somaaleetis, Affaariis, Kibbaatis hunda isaanii warra walitti qabee waan ni godhe Wayyaaneedha. Dabballoota Wayyaanee turan jarri kun. Adaanechis akkasuma dabballee Wayyaanee turte. Warra Wayyaaneef harka dhawaa ture. Warra gaafa mallas du'e taaziyaa dirqiidhaan uummata teessisaa turan. Kanaaf dantaa isaaniitiif aangoorra turuuf waan hin goone hin qabanii ammallee wanni isaan irratti haasawaa jiran karaa adda addaatiin uummanni Oromoo haala ammaan dure haala isaanii ammaan dure akkaataa itti garaa laafee fi aangoorti isaan dhiisanii beekanii ammaas ka'anii jiran hawaasa Oromoo garaa laafeffachuudhaaf nuti tokko Oromoon hin loltu Oromoon dhiiga Oromoo gadi neetu maal jechaa jiran. Jarri kun beekti waggaa 3 dabre dhiigummaan Oromoo dhiigalmaan Oromoo gad naqaa ture. Kan ijoollee xixiqqoo daa'imman mana hidhaatii fuudhanii hunooleen gaddallee akkasuma fuudhanii ajjeesaa turan. Kanneen ilmaan Oromoo yeroo wayyaanee caalaa mana hidhaa guuran. Warra isaan aangoorra baase warra mana hidhaatti guuranii. Kanaaf ani waliin nama yaachisaa jiru. Isaan kun eessatti hidhamuu taa'uudha. Qilintoo moo Maqaleedha. Eenyutu isaan kanaaf dhugatti wanni isaanii kanaaf adaba isaanii yakka isaanii maaliif Oromoon gara laafti. Kanaaf bakki isaan itti hidhaman naannoon isaan itti irratti heeraafti dhihaatan murteessaadha. Kanaaf isa sani kana yaachisu jiru malee wanni isaan amma karaa maarreetiin karaa jinniitiin oduu hedduu deddeemuu jira karaa lafa jalaatiin kun hundi uummanni Oromoo kana hundaaf irra gurra laachuun qabu.
yeroo itti Oromiyaa harka isaa naqatu. Harka isaatti kaayatu amma lolli deemaa jiru bakka waraanni akkuma reefu baantee bakka akkuma reefu jettetti bakki iddoo waraanni itti injifate hawaasni hoggana isaa filachuu qaba. Hoggana isaa filatee bulchiinsa isaa jaarratee akkasumatti jalarraa olitti caasaan diriiraa deema. Hunigaa karaarra jira. Ijoolleen amma leenjifamanii bahaa jiranii. Oromiyaan lafa guddoodhaa. Waraana guddaa barbaachisaa aanaa 400 ka jiru aanonni aanatti yoo araddatti yoo waraana kana qoodan humna guddaa nama barbaachisaa. Kanaaf wanni guddaan tooftaa adda addaa kan isaan ummataan shawwadaniin akkan dhageenyedha. Telefoona dhagaan jiru. Kanaaf gama aadaa kiyyaatiin wanni guddaan godhuu qabnu humna waboo jabeessuudha. Waraanni bilisummaa Oromoo akka ammaan duraatti garaa laaffachuun qabu. Warra badii godhe hunda heeraaf dhiheessuu irratti hojjechuu qaba. Kanaaf ammaaf kanaan jaaga haasawaa garii kan jarri haasawee ni dhageenya. Ammoo takka wanni beekamuu qabu wanni wayyaaneen godhu jirtu warruma fi muuddee aangoo irraa buusuu jirti. Tuni hojii teenyaa miti, hojii Oromootii miti. Tana keessa uummanni Oromoo Oromiyaa isii harkatti galfachuu qaba. San booda hegereen Itoophiyaa akkuma ammaan dura jedhametti hegeree Itoophiyaa kan murteessu Oromoodha. Tigireesii miti. Kanaafuu Tigraay haa buqqaatu sumaa rakkoo irraa hin qabnu jedhan. Ammoo naftanyaan haqasii harkachuu qabdi. Waan uummata Oromoo godhaa jirtu, rakkoo uummata Oromoo mudaa jirtu, laalchisiin uummata Oromootiif qabdu. Siigalee kun hundi yeroo itti ammaa yeroo gabaabduu keessatti yeroo itti ifa bahu maayyii warri wayyaanee waan isaanii kannaniifi jiran. Wanni guddaan isaan fedhan akkuma ammaan dura deebisanii jiranitti mootummaa warra isaan irratti yakka hojjate heeraaf dhiheessuudha. Tana keessa Abiy Ahmed aangoo irraa bu'uu qaba. Mootummaan ce'umsaa ijaaramuu qabdi. Tunigaa isaa fi Amaaraaf fudhatamaan jirtu. Ammoo jarri sanirraa arraa miti. Arra eega lolanii injifachaa jiranii miti. Odoo loliin seenin duraa'u kanuma jedhaniin. Gaafa manguddoota walitti qabee qeessota walitti qabee itti erge. Wanni guddaan qabsoon nagayni biyya sanitti argamuudhaaf uummanni Oromoo kan qabsoo hadhooytuu godhee isaan aangoo irraa buuse. Qooda qabaachuu qabanidha walta'iinsa irratti. Abiyyi immoo anaatu bakka bu'aadha Oromoo. Siigalee Abiyyi isaa fi isaan jidduutti akka walga'iin godhamtu barbaada. Isaan lakki wanni akkasiin jiru baasaan iddootti himanii jiran rakkoon biyya sanii hin furamtuudha hanga bilisiginaan aangoo irra jirtutti. Kana isatti himanii jiranii gama kaan egaa karaa Oromoo lafa jalaan manguddoota ergaa jiran warra hidhaa jiruu fi maarree kana hunda keessatti ammoo takka beekamuu qabu ilmaan Oromoo warri hidhatti araarasaa jiru isaani. Nama hidhanii booda baasuun beek yakka. Nama tokko bilaashitti hidhuun yakka guddaadha. Itti gaafataman. Warri isaan hidhe hundi boorutti gaafatamanii lameen kana wal cinaa qabnee irratti taasisuu qabnu itti fufu. Ayyee baarayin isaaniitii fi tuffiin Abiyyi Ahmed Oromoodhaaf qabu tani salphatti ibsamtu miti. Manni Oromoo tan akka gaariitti hubachuu qaba. Rakkoon guddoon haga ammaa Abiyyi Ahmed TPLF wajji araara ta'uu deetii miti. Akkuma reefu seenaa irratti tuqatti pireezidaantii Keeniyaa Uhuruu Keeniyaataadhaaf himee jira. Wanni inni barbaadu waraana bilisummaa Oromootii fi jaarmaya Oromoodhaa kan jedhan hunda akka isaan baasanii kophatti TPLF qofaa wajjin qullaa wajjin haasawaan barbaada. Warri TPLFis otoonii fi lolli kun hin eegaliin dura itti himanii jiru. Rakkoon PPdhaa fi nu TPLF idduu qullaadhaa miti. Rakkoo biyyattii tana hiikuudhaaf waliin teenyee marii bal'aa kan mormitoota hunda haammattu waliin teenyee geggeessinee waan jijjiiramuu qabu jijjiirree karaa itti fuulduratti tarkaanfannu irratti waliigallee deemna malee nuufi isin qullaan yoon fi teenyee kan araaraa takkaafuu haasawate nu taate EPRDF kaleessaa irraa jijjiirraan qabdu maali?
EPRDFin keenya kan adeemsa keenyatti ummanni ka'ee aangoo irraa itti ol facaafne irraa buune achumarra deebinaa hin waliigaltiin keenya kun. Kanaaf jecha badii irra hin deebinu dogoggora kaleessaatiis deebinee hin hojjennu tana booda nagayaan fuuldura tarkaanfachuudhaaf sabaa fi sablammoonni paartiin isaan bakka bu'anii fi marti isaanii warri dhimmi biyyattiin laallata jiru hundi keessatti hirmaatanii araarri tokko bu'uu qabaa kan jiru dhiyeessanii san irratti Abiyyi didi. Kana dhibbatti fudhachuu qaba. Abiyyi Ahmad maqaa Oromoo dha'uun fedhu amma ilumaatu shawaadhaa fi maalitti adda baasuu eegale. Turban kana dabre kana keessatti waan dhagahame takka walliftootaa fi artistootaa fi abbootii qabeenyaa ijoollee tuulamaa walitti qabee isin ijoolleen shawaadhaa Dammaqaa Tigreenis Amaarrinis Oromoonis kan akka lola banaa fi jiran lafatee isan fudhachuudhaa fi lafatee isan kanatti bareechine tana tan magaalaa hangana geessu irratti ijaarree paarkii akkana fakkaatu irra ijaarree lafti tun lafatee isanii qabeenya keessanii beekaa jedhee ijoollee ilmaan tuulamaa Oromoo biraatirraa adda baasuudhaaf irratti carraaqaadhaa jira. Warri namti kaleessa achirraa gabbahee wal keeysan keessa ture kan waa'ee shawaadhaa barreessee turban 2-3 dura Facebook kanarratti oduu hawwituu turte Biraanuu Leenjisoo wal geessan keessa ture yaada Abiyyi san fudhatee gabbahee barreesse. Afaan tokkoon Oromoo anaatu bakka bu'aa ja'a. Afaan tokkoon ammoo Oromoo dhagahuu fi harkaa isiidhaa hin barbaadu. Akkuma saganteeffatee dhaaddate sanitti caccabseetiin ama 100 kan biraa if duuba deebisa akkuma jeesanitti hojjechaadhaa jira Abiyyi Ahmad. Wanni gaariin garuu ifiifuu caccabaadhaa jira ammaan tana. Opiidiyoon bakka seentu dhabdee jirti. Mootummaan harkaa kutuunis harkanii jira. Kufaatii isaaniitis argaadhaa jira. Lola moohuu dadhabanii argaadhaa jira. Kana keessatti akka kaleessaatti gaafa mangistuudhaa sanitti biitti itti deemanii fi itti baqatanillee hin jirtu. Baqachuu yoo barbaadanis Abiyyi Ahmad hunda isiidhaa akka ala hin baane godhee hidhee lafa kaa'ee jira. Har'aan tana. Hayyamaan alatti hayyama isaatii alatti qondaalli mootummaa tokkolleen paaspoortii fudhatee eerpoortii dhaquu hin danda'u. Kanneen biraatis bahuudhaaf hayyama gaafachuu qaban. Warri mootummaa walitti hidhaa qaban marti isaanii. Kanaaf jecha maayii irratti akkuma ammaan dura tokko dhagahametti jennee nama ala kanaa galee isaanii wajji shubbisaadhaa turee fi jiruutu taayee danda'atti dhihaate. Aboo Oromoon nu harka fudhachuu diddeeyada kana mala haa barbaannu warra hidhame kanaas meetti dhiyaannee jennaani ati biyya lammaffaa qabda. Bakkatti baqattuu qabda nuti baqachuullee hin dandeenyu dhumnu asuma dhumna Abiyyumaa wajji dhumna jeen namtichi OPDOdhaa kun maqaa dha'uurraa hin dhaabbadda. Haala akkasii keessa jira. Muddamsuu hammana hin jenne keessa seenaadhaa jira. Biyyattiis fuulduratti hiikti tun biyya at least relative stability kan jedhaniin hamtuullee taatu ajjeechaa fi hidhaalleen jiraattu. Irra guddaadhaatti namni nagayaan dalagatee gala ture. Namni nyaatee buluu danda'a ture dalagatee. Har'aan tana hojjetanii mindaa harkatti takkaafuu qabeenya nyaatanii buluun biyya rakkoo taatee jirti. Jiruun uummata harkatti bushooftee jirti. Jiruun uummata harkatti ibidda taatee jirti. Har'aan tana yoo ganama nyaate hiraata maaliin nyaadha bakka itti jiru bira gahee jira ilmi namaa. Namni olii gad deemuu dadhabee jira. Daldalli cufamaadhaa jira. Ikoonomiin biyyattiidhaa akka jiru dhukkoottee jirti. Hangi isaan qaban waraanatti bahaadhaa jira. Waraanni isaa kan inni ittiin dhaaddachaa ture waraana Afrikaa keessaa waraana guddaadhaa bishanaffaa jedhamee himamaa ture. Kan addunyaa keessaa 59ffaadha jedhamee himamaa ture. Har'aan tana bittin tahee dirgin tahee humna waraanaatiin lola kana mo'uu hin dandeenyu uummanni kaa'u fi lolaa jechaadha. Uummata akka qoraaniitti ibidda yaasaa jira. Turundi OPDO itti mul'achaadha jechuudha. Wanti jiru maali? Dhugaa if duratti argan kana takkalleen isiidha
Abiy Ahmedi karaan kun nu baasuu dadhabe jechuun hin danda'u. Innaa sodaatu isaanii maalirraa kan madde kun hundi sidha garaaf bultu. Namni garaaf bulu ergamtummaa akka ati jette san bare onnee qabaatee karaan kun sirrii miti jee dura dhaabbatee haasa'u itti himu ni sodaata. Hundi isaanii Abiyyi mataa qabatanii jala yaa'an. Qaallichi biyyattis bosonatti oofaa jira. Arraan tana maal jee Abuujaa keessatti magaalaa guddittii Naayijeeriyaadha. Magaalaan guddoon komershaalii Leegoosi garuu kaapitaalli isiidha Abuujaadha. Antoonii Bilinkan achi jira. Dhimmuma Afrikaa kanaaf. Innaan ifi gaafataniif Itiyoophiyaan karaa amma itti jirtu faca'iinsi isiidha akka malee shaffisaan dhufaa jira. Haalli kuyyoonii fi kubbaan Itoophiyaa faca'iinsa raamuu dandamachiisuudha harka Abiyyi Ahmad jirti. Abiyyi Ahmad arraan tana biyya tana jiraachisuu takkaa dhabamsiisuun bira waan jiruuf jecha yoonii fi lola kana hatattama waan lafa kaayyamee fudhatee hin dhaabne Itoophiyaan inni guruu iyyuuftuni yeroo gabaabaa keessa faca'uudhaaf jiraatti. Faca'iinsi miisan ammoo rakkoo Afrikaa guutuudhaa ta'uudhaaf jiraata. Har'a Afrikaan karaa malee deemaa jirti. Diktaatorummaan jajjabaachaa dhufaa jira Afrikaa keessatti. Hoggaa itti dabalu. Aangoo dheereffachuun aadaa tahaadhaa jirti. Filmaata hatuun aadaa tahaadhaa jirti biyyoota adda addaa keessatti. Warri Naayijeeriyaadhaa isin fi warri Afrikaa biraa Itoophiyaa fi Suudaan irraa baradhaa. Jecha kana kan jedhe Itoophiyaa fi Suudaan irraa baradhaa. Rakkoo ummata yeroodhaan hiikuuf jibbaata godha. Yoo san hin taane rakkoo bulfattanii lafa qabnee irra dabarra yoo jettan taate akkuma Itoophiyaa tahuu jiraattanii jeen. Hagas takka Abiyyi Ahmad biyya isaa irraan tana lafatti gaccabse. Tana keessatti wanni namni hubachuu qabu abbaa urjii dheeresseetiin jira. Gabaabsuudhaaf ilmi namaa kan ittiin madaalamu dhaabbii isaatii fi cittoomina inni dhaabbii isaa irraa qabu irratti. Warreen kaleessa xayyaara guutanii ala kana bara 2018 yeroo akkasitti dachiin oowwituudhaa toltuudhaa sanii Jawaar Mohaammed jalatti hirkannee waa godhanna jedhanii gaafa inni qabamu hundi biraa baqatan. Akka jiru biraa baqataniiti biltsiginnatti garagalan. Siyaasaan akka qilleensaa bakka takka keessa hin teessu boru jijjiiramti. Oppidiyoonis kaleessa wayyaanee wajjin kan ummata Oromoodhaa ajjeesisaa turte, saamaa saamsisaa turte. Lafa Oromoodhaa kan saame Tigree qofaa miti. Irra guddatti kan saamee fi kan saamsisu warrumarra aangoorra jiru. Dhugaan dhufuuf jiraatti ilmaan Oromoodhaa kan dhugumatti haala kana keessa Oromoon ani Abiyyi Ahmedii fi Oppidiyoon biltsiginnaa jedhamtutti irratti dhiibaa jirtu sana jalaa bahuudhaaf falmaa deemaa jiru keessarraa qooda fudhachuu qullaadhaan jabbaa urjiidha. Mee ifaan kana jee booda Ameerikaan xayyaarotii takkaafuu xayyaarotii Finfinnee qubataniif dinnina kannanii jira. Xayyaaronni Finfinnee keessa qubachuudhaaf deemtan. Naannawa sanitti rukutamuu waan maluuf jecha dandeessan gama sanitti bararuu dhaaba. Yoo dirqama taate immoo osoonii fi qilleensa magaalaa Finfinnee gadi lakkifne magaalaa gubbaa naannooytanii ol fagaadhaa achirraa baha jechuudhaan dinnina karaa National Transportation Safety Boardiitiin addunyaa hundaaf labsa dabarsa. Hangam takka hubannoo qabaataniitti kan Ameerikaan labsi. Dubbiin ta'eeti dhiifama si afaaniin fuudha. Wanti beektaa wanni naannoo magaalaa Finfinneetti galte dhumte bar gaafa beektaa murteessaan siyaasaa biyya sanii Finfinneedha. Wanni amma Abiyyis humnaan qaba jedhee yaadu naannoo Finfinnee magaalaa Finfinnee keessatti akka jirutti nafxanyoonni
jaaramanii caalaa kun amma hidhatanii hawaasa nama Oromooti fi nama Tigree adamaa jiran hidhaa jiran akka fedhan mana fedhan seenanii zarafaa jiran qabeenya hunda saamaa jiran daldala abbaa fedhee seenanii waan ni godhan kuni ani beeta gaafa Mangistuu Hayilamaariyaam wasa sagaltam dhuma toora dhuma sagaltamaa heera malee haaluma akkanaa ture ammoo akkasuma wajjin magaalaa Finfinnee tasgabbii keessa ture. Amma immoo qaallichi keessaa'uu isaa fi naftanyoonni amaarri warri mootummaan Abiy teenya jedhee ilaalu. Isaaniitti beekan inni kunnaan kutan this is for the last chance beek hin jira kana booda wanni amaara jedhamu hin jiru. Yoo amma mootummaan ce'umsaa hajaaramtu jedhame akkaataan itti ijaaramtu qabiyyeenis akkaataa isaan dargaa paartii jedhanii 130 akkasii ijaaramanii miti. Namuu bakka bu'aa dhufa hawaasa biyya san jiru keessa naannoleen amma murtaawanii jiran akka durii gaafa 91 waa hundi lafa jira. Kanaaf kana keessatti if dhabaa jiran. If harkaan jiran kanaaf itti cicuu jiran. Isa kana harkaa biyyi. Ammoo hawaasni addunyaa lakki magaalaa guddoodha. Magaalaa guddoo tana keessatti duruu bar boolla qotatanii qarqara riphisaa jiran. Sigalee amma soda jiranii. Haalli kanaa kun amma ammas godhamu ture gaafa Somaaleettis magaalaa Harar magaalaa Dirree Dhawaa haaluma sanii ture beete. Magaalaa keessaa madaafa dhawambar. Naannoo Dirree Dhawaa amma gaafa amaarri ka'ee nama keenya qabiirratti fixu madaafni achiin ture guyyaa lama kana naannoo Dirree Xayyaaraati gamar isaan waan naannawa bakka hawaasni jiru duuba qabiira duuba dhawanii fi Somaalees achitti dhoyti. So amma kuno video tokko mandure agarsiisanii turan kan magaalaa walakkaarra dasees akkasuma godhuu turan magaalaa walakkaahi madaafa dhawu akkas jechuun bakka madaafi dhawutti madaafi deebi'a isaan rakkoo isaaniitii miti eenyuun dhawama kanaaf dubbiin aggaachi geesse lolli dhume jechuudha amma haala kana mootummaan addunyaa agartee jirti uummanni addunyaa hawaasni addunyaa arkee jira abadan lolli Finfinnee ta'u khatiri sanatti hin fakkaatu akka dasee fi akka daseetti xiqqoo dhibaa'uun ni mala. Haa ta'u malee ana kaada kiyyaatti wanni kana hunda rabshaa kana hunda qabu Abiy keessaa furuudhaaf jarri kan murtaa'e na fakkaata. Wanni immoo olii gad deddeemanii jiraniifis xiqqoo booda hayyama isaatu gaafachuuf hin taane. Kanaaf nutillee wanni itti qophaa'uu qabnu gantoota amata 27 amma 30 mootummaa jalatti hidhachuudhaan san booda bu'aa eega qabsoon Oromoo aangoomsitees uummata Oromoo irratti duulaa beekan akkam goonaadha. Maaliif tokko lamaan beekan gubbaarraa eegalee hanga aanaatti wanni kaabine jedhanii akka jirutti muudanii jiran. Yookaan xiqqaatan 13 14 20 kaabineen takka sanii bakka 600 Sigalee wanni bakka naannoo adda addaatti. Kanaaf isaan kanarratti isaan kana akkam akka goonuu qabnu ammaan itti qophaa'uu qabna. Maaliif malli biraan jiru wanni gaariin Abiy godhe qabsoo Oromoo amata 100 duuba deebisee jedhe. Ammoo amata 100 dura ootee beeke. Oromoota murannoo hin qabne hunda murachiise. Warra takkaa nuti bilisummaadhaaf qabsoon goone Oromiyaa biyya sanirraa buqqisuudhaaf qabsoon goone jee barra Daawit Ibsaa gaafa biyya seene. San hundaa bilaash tahee ijoolleen duraanuu qabsoo bilisummaatti banaa bahan wanni qabsoon uummata Oromoo bilisummaa fi isa kana akka kaayoo bara 1976 bakka deebisuudhaaf muranne jedhanii itti seenanii har'aan tana waraana wayyaanatti wajjin walii galanii waan godhu jiran. Kun immaas hedduu isaan rabbishe beeka. Keessaawuu namoota amma reeffatti baantu warra alarraa dhiyeenya kana galee fi warra maqaa qabsootiin naannawaa asmaraa turan ani hin beeku waan godhaa akka turan namni beektaa dhugaa yoo ala bahees qophaa'eeti biyya deebi'ee qabsoo godha yookaan numa dhiisa. Ammoo guddaan maqaa qabsootiin biyya alaa turan maqaa qabsootiin alatti ijaaraman ammallee bar warraa nuti hooggana jee ilaaluu jira biyya alaa keessa taa'ee qabsoon bakka jirtu bakka biraati
جولين خود تاتي نبرا خود تا أستنو نهجنا جانين لكن يعني على تاني أما ملا تتاجرن خراخمين أنغور ربنا كابسو في أنغور الدابة أدي بلسوم أورومو خنجارة ميف أمة أورومو بلسوم سوف ملء رت أنغو مفيد أمة خان أنغو هرو خناف أبي نوف سب ربي عمري لربي هذا بابسو أمو ونني قده كابسو أورومو نسافس إفدرو أوفنسا خرا إني ياديني توبيان إني رفو أتيجت توبيا ديغوف جالال توبيا أنا تفكر تو بكاليش خجالة توبيا كاب جالال أنغوتي كاب جالال أنغوتي خرا تي أنغورة تروسان مو نولالي خرا نجات نمني فيلمي أنغورة تروسان ده أمو أبد عمري سابي خامعمرة جرا عمري سا ويانا جلت إيها توري أفان ساني بري آدا ساني بري إسان توف قباوة توري به jaartii amaara fuudheeti gama kaaniin kara lachuutu nu jiraachuu barbaade amma gamanaan hanqannaan gamanatti seene kanaaf qabsoo oromootiif gumaacha guddaa godhe akka inni yaadine osoo hin ta'in karaa addaati. Kanaaf wanni adaanachis jettu wanni innis jiru warri gana as bahu ta'ani beeku warri manguddoodha oromoon akkas hin gootu oromoon maal hin taatu oromoon wal hin dhooytu warri je'ee jidduu kanatti jiraachuu barbaadu warra keessaa abbootii gadaa jedhaniif muudan ganna hunda keessa jiru kun abbootii gadaa oromoon gana filatti bara yoom takkaa uummanni oromoo heeraan gattaa'ee abbootii gadaa isaa filatee beeka. Kanaaf ana akka yaada kiyyaatti yeroo gaariidha haala gaariidha jabeessuu qabna karaa itti wanniin walitti dhufeensummaa waraana lameenii WBOtii fi kan TDF jabaatee deemee injifannoo dhugaasan itti galmeessu. Wanta akka namoonni beeku qabu namoonni keessaa wanni kun wayyaaniin akkas nu gootee turte akkamitti waliin qabsoo goone jiru arra dantaa waliin nu fide. Kan arraan tan uummata keenya miidhaa jiru mootummaa Abiyyi isirrattis roorisaa jiru mootummaa Abiyyi. Kanaaf mootummaa tana aangoo irraa buusuu san qofaa miti impaayera Itoophiyaa diiguu irratti walii galamee jira. Sigara Itoophiyaa ijaaruu namuu haqa fi fudhatee adda deema. Hojii jiraachuu yoo danda'ame karaan jiraata hedduutu jira. San irratti immoo uummanni Oromoo ifiif murteeffata. Isa kana beekuu qaban isiin deemtee Finfinnee dheeyxee aangoo irra baatee maarree harkeetu jira waraqaa immoo warri abalulleen jiru baasan. Waraanni maarree Finfinnee Oromiyaa seenuu qabu. Yoo Oromiyaan seenne Finfinnee karaa Finfinnee nama geessu hundi Oromiyaa keessa dabra. Hin jiru karaan biraa. Kanaaf achi dhaquun fedhaniitii miti madiinaa federaalaati. Kanaaf wanni dhaqabuuf immoo uummata Oromoo irratti gabrummaa deebisuuf miti. Kun 100% wanni irraa shakkii qabnu hin jiru. Isaanis fedhiin qaban nulleen bakka san hin jiru. Ijoolleen arraan tana dirree qabsoo keessa jirtu beektaa wanni guddaan waan isaanii assetiin isaanii guddaan maali? Warri alaatis wayyaaneenis hundinuu dubbee isaanii beekuu dhabuudha. Namni tokko gaafa dubbee kee beeke, haala kee beeke, amala kee beeke, warra akka ammoo warra akka asmara raawwatan beeka turan. Isaayyaas beeke afaanii fuudhuu isaanii beeka. Maal akka yaadan beeka. Ijoollee sana immoo namni tokkollee nu akkasitti abalu kun akka boodu kana yaada waan irratti hin qabu. Bilisummaadhaaf murannummaas bilisummaaf qaban shakkii hin qaban. Kanaaf wanni guddaan dhaabnu uummanni Oromoo kan biyya alaa irroomee warra isaa kana bira akka dhaabbatu yeroon geessee jirti wanni manguddummaa jedhamu hin jiru. Waanni OPDO hundi ishii takka takkaan hiraaf akka dhiyaatu irratti hojjechuu qabnaan jaa yeroo keenya geesse gaati nu goolabe. Ayyee waa'ee madaafaa karee biqiltuu san tokko daawwattoota keenya ibsuudhaaf wanni abbaa olii jeessan madaafni gosa lamaatu jira kan deltaa sartii jaama kan hawwitzer jaama. Warri diree lolaa keessa ture keessaafuu militarii keessa ture dhukaasa isaatiin adda beeka. Yeroonii fi hawwitzer tokko naannawa takkatti isaan bira bu'e. Meeshaan san fageenya hangam takka deemuu akka danda'u beekan. Achirraa bakka inni irraa dhawame san tilmaama saniin rukuta deebisaniif. Warri amaarri godhaa ture magaalaa keessa amma biyyi godhaa jiru magaalaa keessatti madaafa kaayanii
magaalaa keessaa madaaf hoggaa dhawan gama kaan irraa deebisan dhuftee magaalaa keessa qubatti. Hanga ammaa warri Tigraay wanni irra shaaxiroomeef magaalum hagammaa qabatan hunda keessatti magaalaan caccabtee hin jirtu. San irraa of eegan magaalaa walakkaa Dasee keessa taankii dhaaban. Warri Tigraay magaalaa hoggaa qabachuu deemu sirna riphee lolaadhaatiin. Kan biraa wanni reefuun tana tuutte TPLF fi waraana bilisummaa Oromoo kan waliin makame kana akkuma reefuun tana abbaa ordii jeetti warri wallaalaan haa ta'u hubannoota dhabiinsarraa haa ta'u bilchina siyaasaatiin hedduu fuuldura tarkaanfachuu dhabuuraan haa ta'u olola biltsiginnaatii fi OPDOtiin butamuun haa ta'u akka dogoggoraatti akka sirni kaleessaa nurratti deebi'u tokko fudhattan akkasitti hin yaadina. Haalli siyaasaa bara 1991 turee fi haalli siyaasaa kan amma lafarra jiru dachii fi samii. Tokkoffaa bara 1991tti manni Oromootii fi jaarmeenyi Oromoodha. Sadarkaa qabsoon fedhii uummata Oromoodha arra irra geesse tana hubannoota cimaa qabaachaadhaa hin turre qophiidhaa sadarkaa sanitti qabaachaadhaa hin turre. Tokko arra ijoolleen arra lafarra jirtu dhaloota qubeedhaati. Tan Oromiyaa aangoomsuu fi uummata Oromoo aangoomsuu irratti lubbuu siidhaa kan nuudhaaf qophooyte takka. Kan lammaffaadha haalli gaafa san lafarra ture warri Amaaraa Tigree wajji ture. Baadeen jaarmeenni jedhamu kan dura deemee lafa Amaaraa keessa kan harka kennisiisaadha. Lafa Amaaraa tana hunda osoo hin lolin nagayaan deemaadhaa keessa dhufan. Warra isaan dura bu'ee deemuu jiru. Warri akka arraan tana Jeneraal Tafarraa Maammoo jedhamu. Warri akka arraan tana Tamiraat Laayinee ka gaafa san ture. Warri akka Gadduwaan Dargaachoo kan arraan tana jiru. Warri akka Dammaqaa Nagaa kun warreen gaafa san waliin turan. Kan akka Jeneraal Ababaw Taaddasaa kan jedhan kun kan amma isaan garagalee lolaa jiru marti isaanii waliin ture. Ardhaan tana Amaaraa fi Tigreen diina walitti araarsuuleen akka salphatti hin danda'amne. Sadaffaa tan Tigreen jireenya isiitiif ardhaan tana dantaatu waliin nu fide ka abbaa hojii jiru. Nuu ol isaantu nu barbaada ardhaan tana. Maaliif? Biyya tahanii buqqaanii jiraachuudha fedhan tana dhibba qabadda. Biyya tahanii jiraachuudha ollaa barbaadan warra walii tumsu barbaadan mootummaa takkachitti mootummaa ce'umsaa dhaabbattee ta'a gaafa Eritiriyaan buqqaatu hayyamteef san akka uummanni Tigraay rifarandamiin kennamee fi karaa isaan fedhan irratti mootummaa isaanii hayyamtu barbaada. Malee deebi'anii Itoophiyaa bulchuu akka hin barbaanne warra Awurooppaatti simanii jiran, warra Ameerikaatti simanii jiran, warra dhaabbatoota addunyaa hundatti simanii jiran. Kanaaf jecha akka kaleessaatti deebinee Oromiyaa keessaa fi naannoo hunda waraanaan cuunfannee qabnaan san hin jirtuu tana biraa gala. Tan sadaffaadhaa tarreefuu abbaa urjiidhaa qabxii cimtuun jiru dantaatu walitti fide. Gaafa dantaa walitti fide bizaanarra keessella. Jarman firraa cabsuudhaaf Adolf Hitler firraa moohuudhaaf Ameerikaa fi Raashaan walii tumsaadhaat tura. Ingilizii fi Raashaan walii tumsaadhaat tura. Kan waliin jaalanne kan diina walitti ta'an. Ardhaan tana kan nutti deemaadhaa jiru sirna nafxanyaa kan kaleessa kan afaan Oromoo dhabamsiisuudhaaf. Birhaanuu Naggaa ministeera barnootaa nu godhe. Birhaanuu Naggaa Itoophiyaa Oromoo irraa dandamachiisuuf jeetiin siyaasatti seene kan kitaaba barreeffate. Nama afaan Amaaraatii fi aadaan Amaaraa jiraachuudhaaf Oromummaan tun cabuu qabdi jedhu isa fuudhee ministeera barnootaa godhe. Akka afaan Oromoo san dachii jala dhabamsiisu. Dachii jala dhabamsiisu waan isin hin jiru hin dubbatinaa jechuudhaaf miti. Biyya takka uummata tokko saba tokko hawaasa tokko kan sheeppu godhee buuqee karaarra kaa'u sirna barnootaa.
sirni barnootaa san gibra gabbii isaan jaanii fi afaan amaraatiin cuquu eegalla kan dabre artiidhaan hujiidhaan dalagaadhaan waa'ee adda addaa kan harkattu hundan gaafa bajeta baasanii fi deeggarsa kannaadhaa fi afaan tokko sirratti ol guddisaadha tokko caloggaa jalaa jira. Mee baroota dabran kana keessatti waa'ee artii Oromoodhaaf duba deebi'aa laala. Muuviin Oromoo tokko hoggaa baate namni daawwatu jira. Artistoonni Oromoodhaa kan miliyoona kiisa isaanii irraa baasanii facaasanii muuvii tokko hoggaa dalagan. Biyya san keessa namni ilaaluuf dhabameeti ala kana dhufanii hoola xixiqqaa fi mana hunda keessatti gatuma san ittiin deeffachuudhaaf walii gaddeemii haga kadhaa takka kadhachaa jira. Kan biraa hoo? Gola. Biheeraawi tiyaatira qabaniitii fi akka gaariidhaatti ol kaasaadhaatii jiran. Kanaaf jecha sirni abbaa gadaadhaa ganaa gaafa Oromoon bilisoomte ilmaan Oromoodhaa hiree murteeffannaa guutuu harkatanii Oromiyaa irratti angoomanii jiraatan abbaan gadaa dhaabbatti. Har'aan tana sirni gadaadhaa kan jedhamu hin jiru. Abbootii gadaa warra jedhan hin jiru. Abbaa sirni gadaadhaa eessa jala deebi'ee beeytanii? Instituutiona fi ol danda'e osoo hin tahin waajjira aadaa fi tuurizimii jalatti biraanchii takka godha. Hagas takka xiqqeessanii sirna gadaadhaa hoggaa barbaadan ammoo maqaadhaaf abbootii gadaa jedhanii as yaaman. Har'a abbootii gadaadhaa hin qabdu. Kanaaf jecha ilmaan ayyaa har'aan tana TDF fi waraanni bilisummaa Oromoo waboo walii galuun biyya san ummata keenya akka malee fedhii isaa qabsoo isaa tambaroota dheeraa lafarra harkifachaa turte tana shaffisaan fuulduratti harkaanfachiisaa jiru. Akkuma abbaa hordii galanni Abiyyi Ahmediif haa ta'u hedduu nu gargaaree jira. Inni Oromoon cabsa Oromoon dhabamsiisa jeeti har'aan tana qabsoo Oromoodha. Ibiddatti naqee jira. Sadarkaa if duuba deebi'uu hin dandeenye irra gahee jira. Addunyaan har'aan tana United Nations irra dubbata. CNN dubbata. BBC dubbata. Reuters dubbata. Associated Press waraana bilisummaa Oromoodhaa dubbata. Miidiyaan addunyaa, mootummaan addunyaa Jaappaan irraa hanga Ameerikaadhaatti as geenyee jira. Injifannoo guddoo yeroo gabaabaa keessa galmeessinee jira. If duuban deebinu ammoo akkuma ati jette gantootaa fi waywaanni OPDOdhaa har'aan kana Daawud Ibsaa hidhaa baafnee yoonii fi daballee manguddummaa Abiyyitti erganne warra jedhuus jira. Mee manguddummaa qabannee Abiyyitti kanaas kadhannee Jawaar fa'aa hidhaa baafnee warra jedhu jira. Tun hundi hedduu it is too late. Har'a baay'ee akka malee dhibooytanii jirtan. OPDOdhaa fi keessaafuu warra qawwee qabatee poolisii Oromiyaadhaa humna addaa Oromiyaadhaa jedhamtan. Carraan isin qabdan har'aan tana hedduu guddaadha. Kuni maali? Mi'a keessan meeshaa teessan qabattanii saba keessanii hanga kaleessa miidhaa turtan san dhinsuu yoo feetan obboleeyyan keessan karaa haqaarra jirutti dabalama. Mootummaa kufaatii bira dhihaatte tanaa wajji hin kufina. Markaba bishaan keessa lixaa jiru wajji hin lixina. Irraa utaalaa isinin jenna. Egaa gama kootii waan dhaggeeffataniif galatoomaan isinin jaa. Abbaa urjii yoo qabanii fi qabaattee daqiiqaa 2 ni qabna. Nu goola bi. Laka finne. Ayyee egaa daawwattoota keenya torbaan dhufu qophii tana fakkaattutti isaa manaatti ammoo luddachaa nutti nagaan jiraadhaa isinin jenna. Galatooma.